ساعتي لما كوي لفتي معي فوري دنجل ساعتي لا بريتي لا يعني نتيجة رارمت بيفكر وتيا أنا ساعتي نلا على تيجي بيه كوي بريتو دكان لكن كيس ساعة ديت جولا نبر وين زينة وين ساعتي كنا بتسوى عم بايد لكني ولا لازم ويني كذاني تندم تيرفتو ما أعرف كذا أنا ساعتي لما بجيني بريتو ويني فولا بتنجراني جلا كانت برف علينا سوم بيربر يا الله لا إله إلا الله ما وانو تقولني أما نتخبرتي زبالي وقاسني ما هو عم بينو مسكينة تري الله والله انت قد وجه مودنو تنقل أيوة رمودنو قبضن جايز والله إني رافت مدين مودنو إدون قبضن تري والله ما جيم من رافت ما جيم يومي يكون رافت أفاني روم بيني بايو الفاتة ده ونندم تو جايز ونندم تو بايو الفاتة ده يرو درات فأكا ما كل فينو كنا مديبر والله أكا ما كل فينو كنا سيدي وقاسا نتجن كمني تمنات النفسي جو نوقس تينكمني تينكي جيزت أما كيسة أما نمودة تاجران ما أنا تمود إنه كده بجد نتكي سبانة كده بري لا يا رب يا لما بيل أولو سينجر نامنتا ما أنا في مجوان ده سوبر ماركت كده ما وان بتدور ما كلا دي برضه أركا فلت ما سوبر ماركت بيه كنا بركيسة دي ده فلت تدي كده بيل كسري ده كاي سوبر وان بتدور ولا لك أنا كبيا وان إذا ما كان فلت توري وان سلام فلت توري وان سي وان في كده جانا تنبلت أنا كيسة كيسة لكو تاتي ماله إزين مونا سرچاتي لكو يوم دنياچو والله أما نمن دم تتنقى ولا نمن ما فا ولا لك أنا توم هديات أنا فاني مجملات نياتي شو نياتا ولا أنا ما نياتا ولا نياتا نمشي تولان ما تقول نياتا يعني مو مدن باين كبر بقى أتي مدن نون قبل ديانا نرابع أتي أيه نتيم أنا دوغا مدنو كي يجورا دوغا هميتو فيتو أنا كنا في نجارو مطور اللين نجارو وكاسة دي غيرها وكاسة دي كنا كيشت مدنو باي فتنا باي بقى ما يتكون نتيم كذاب ولا ني أكون بيجرا باي تدو في بيتا أنا غافم بيجرا باي تدو حسان يعني كذاب اسمه بولة يو أخانا ربيفا وانتو كدوم غري فودك أكبي عربو تبي كنا سينا عربو نبيروت باي إيه سانتي رسي جيزن سيركوتان موتوم من بيه سان جوتو أنت سيركوتان سيدا سبب سنة سودا شيء تطربي لما كده أخانا ربيفا كده سودا شيء نجيز كده كوستاني جنا كبي كنا سيداني شمر بيه ساني ربي جرا داو بريدو كذاب ولا كأكون بيجرا كنا دون كذاب ولا تين رومان بوليس ينجتشو ربك أوان ما بك بيجرا كنا وكاج ربك أوان ما زنازن نتجراني دكتاني بك أفازنا إذا وين نتفكر تبي تكسب بيجرا بيران كذا نتوفي gaafu manni hoggaan boolee seenet xiyyaara wasseenu nyaata ajaa'iba kana bakka nutti kennanii beektaa makiinaa xiyyaaruma keessatti jechuudha. Kisuma san imaalan jechuu jalqabe ibanni bakka dhiisa sumarraa jalqabne otoo Dubaay hin gahin jedheetuman bakka fataayi jedheen jechaatu jira. Kasaaf waala dhufi jennaan ammallee namichaan gaafani dallaalichaan kiyya hoonani boolee hoggaan bu'u abaaboo qabateen na eege sabiraas na godhe ammas deebi'ee wanni na geesse Restauranti nagesse yo restauranti nagesse fanyani ni guyasa nanyachise nyata ni dime butuke nagessa ibane wo nanyachise kaza mammo fude dogga manatti nagalche algan irra adu sanirra bule sitte bedin kam adi kana wagani kan afameto jiru echuda achi muntafini sa gubarra ani gamme ani kagadisan kiyamalle duga dumasse anamalle barisatti san fude awate to jigaltanan jede hojin Esangala nanjedin na fuden nandemi bakka hojiitiin nanjede asii baadiyaa dudu oo tokko kichi kenna dhidhimsee nageesse
Kun geessu kan eebinni kan kaleessa argisiisanii fi kanarraa kun amma lafti natti dukkanoofte dacheen natti dukkanoof lafti naanillitti amma waanii wallaalee ol fuudhi jenna nama maarree wanni tokko bakkee muka sibiila binaamina tokko wayifaa hojjata bakkee sanii Pakistaanii Bangaalii kana bichaadha. Saayyachi uffata ittiin hojjedhu naan jedhan huccoo kiyya kootii an ofirraa qabu uffata bareedaa ofirraa na baafachiisanii caammaa dilbii kan ani gottota hin dandeenye tokko fuudhanii natti kennanii achiin booda ila kootii fi surree isaan natti kennan darsa harree godhannu biyyatti jechuudha. Dhugaa ila kan isaan natti kennan ibati amma. Amma ani uffata kanan baadha moo hojii isaaniitti hin baadha jedheen amma aduun kun sana biraani. Hinoo dafqe kun akkanatti nageecha gadi cobe ani hojii maaliitiin hojjedhaame amma iddoo dafqeeyyuan. Abboo kun amma hojiin biyya Arabaa sila kana moo ani sila biyya Arabaatiin dhufe moo tasan tasaasa'ee sila namichi bootaa malee na fide jedha qalbii koo keessatti taa'eetu malas. Biyya koo keessatti amma isa argeen beeku ani kan argeellee hin beeku. Amma marreechi sibiila kana fuudhinaan jedha eenyuree aduunoo ho'a. Eenyu danda'ee sibiilichi ol fuudhare sibiila wayii guuru waan kotatti tokko achiin harri kanuma nafseen tona baate daddabeetan jallaalichaan fuudhee kottu na fuudhaan bootan kun naaf hin taane sila biyya Arabaan na geessite moo bakkam na geessite hin jedhee ta'ee itti dawwan biyyuma Arabaa jirtu dalagaa dhufti giseetti biyyarraa baatee dhuftu kana naan jedhe maali gisee tura biyyarraa hoggaa dhufee ani sanaa fataa jettee jiraatta naan hin jenne sanaa fataa jechuun kan koo kana ani dafqa bishaan fakkaate kootu na fuudha si jedhee nama balaatti buusan namtichi. Achi namichicha nama immoo fuudhee hawwateeti naangalee hoggaa naangaleetu jedhu. Amma immoo halkan tokko mana sana bulchee ammallee guyyaa lammaticha ammas fuudhee hojii gaalaa wayii keessa na galche beektaa gaalli kun akka gaala biyya keenyatti arge tokko wayyuu miti gaalli kun ila waani dayyuusa tokko ila fakkaate jechuu dideeyyuu. Amma gaalli kun oona ilaalullee waan na ciniin humnatti fiigoo innatti fakkaata ammas gaalli kun. Ammallee ittiin deebi'ee badeetii carraan dhuumaa miliqxa ta'uun oolu yaa rabbii dhiyeedhee tananii badee kana amma akkaman sayachi maqaa isaatillee hin beeku gaala gane usheen jedhamu haqin jedhamu cheen jedhamu maalichichi isaatis na dhibee nama kanallee ammallee ittiin deebi'ee tan ammallee dallaalicha kana sodaachatu man abbooyi namichicha illee afaan isaatis wallaale saayuu namicha illee kanumatti sayachi waan naan jedhu addisiin biyyarraa dhufe ani xiyyattuu innama waa wayii naan jedhu Pakistaanii wayiiti namtichaan beektaa. Anama jechicha namichaatillee waan isaan agarru dhibee amma gaalattii jibbi osoo jedhee namicha afaan isaa wallaale goota siina jijjiirin jedhee rabbal jallaalichaan. Jallaalli kan ila abiddi irraa boba'ee tokko ka'ee dhufe namoonni makiinaa keessatti na darbe amma mooyyuu fuudhee hawwatee hojii biraadha guyyaa lama moo sadii moo booda mooyyuu deebi'ee hojii konistiraashinii sintanaan jedhe hojii konistiraashinii hojjedhu isaan duraanuu nan beekan jedheen biyyattuu nan beeka dhagaa dadhabe amma isa duraanuu nan beekan asan hojjedhu jedheen maal hojjechuu dhuftare biiroo keessa taa'uu dhuftee naan jedhe achiin biiroo keessaa miti waammatee wayidhaa hojii kana mana keessa wayii hojjeta wayidhaa naa barbaade malee ani kana hojjedhu jedheen achi fuudhee hawwatee tammallee deebi'ee kaampaanii uffataa wayii na keessa kaampaanii uffataa san keessa illee hoggaan galu namtichaan afaan wal wallaale jedhe mootummaa afaan wal miidhaguu wallaale namtichaan yoo inni uffata fedhi Naayijeeriyaan yookiin waan uffanni keessatti namoonni fuudhetti keessa ammallee yoo inni immoo deemi bishaan yookaan Naayijeeriya ani yookaan immoo yoo uffata fuudhetti keessa mataan kun na zooree warra akka tattaanitti xiqqoo shiidhaa afaan ingiliffaa kana namichaan xiqqoo walii gaggaaduu jalqabnee achiin booda immoo gaafa nammallee immoo nyaata ka'amma gaafa biyyarraa nyaata nyaachisuu fi nyaanni biyya kana nyaatillee ammallee garaagarummaa qaba beektaa. Asitti amma namicha Pakistaanicha amma na fudhate kun qixxaadhuma kana natti fidee tura beektaa qixxaan kun isaa achi namaa qixxa seetaa illee qixxa gogaa natti jedha hojjetu. Amma maarree dhugaa rabbii achi maarree midhaan kun asitti kanatti wanta midhaan natti jedhu waxiin isaan natti fidee dhufe kana hina waxii isaa waxii hin jedhu. Ebadee Arabbii kiyya ani biddeenan bare kaasilaa biyya kiyyatti ani biddeena kana eessumaan argadhe qalbiin xiyyaan kan guyyaa maatii abboo biratti na dhaabbatti malee amma maarree guyyaa tokko boo'ee zee'eetumaan boo'anii namtichaani maal taatillee naan jedhu kanaa sanii naan jedhu hojjedhu bicha deebi hojjedhumaan boocha naan jedhu achi mataa si dhukkube galii rafifaa naan jedha inni achi warra na dhukkubahee hin jedheen amma waanii wallaalee kasidhaa kara wallaalee immoo
achiin booda nyaanni isaanii kun nyaata namatti hin jiru bakka sa'eetti nyaanni illee baay'ee mudannoo kara nyaatatti illee baay'ee rakkoo qaba mudannoo kara arraba isaaniitiin illee sa'eetti bakka ani arraba kana gaanduu naan jedhu gaanduu kanaan waan isaan beeku afaan Pakistaanitti beeke afaan Arabiffa birallee nan geenye barammadde gaanduu kana malaakinoo gandaa waakinoo gandaa yenna naannoo keenyatti horiin itti laaffamu wayii baasee ammas eessumaa fuudhetti biti jafiti naan jedha namichaan gandaa kana naan jedha lakkaa inni arrabsa gaanduu naan jedha. Odoo gab barbaada oollee guyyaa tokko akkasitti sallee achi lafti halkan oofte amma immoo beektaa iddoo manatti gallu tokko immoo beektaa shinti beetisaa kun immoo beektaa akka wayii kana bareeda beektaa bakka shinti beetisaa kun amma. Kanannaan yaadadde wannaan illee mudannoo keessa kan yaadadde keessaayyee. Halkan kanallee dhugaa rabbi nyaanni guyyaa tokko natti asumamma uudidee nyaata kanallee nyaadhi namallee. Nyaanni kun garaan kun na iyya soddoma shinti beetii deddeebi'a. Shinti beetii kana seeneen dhugaa rabbii kazaani biyya keenyatti ka barzaafa minaamina kanatti deemnee fayyadamnaa shinti beeticha kanatti. Dhugaa rabbii shinti beetii keessa sa'aatii afur dhaabbadde. Wantan biyya Arabaa kana keessatti ta'e ani yuunivarsiitiin biyya kiyyaa nan goone dhugaa. Maala otuma dubbadhee illee bitu dhugaa wantan biyya Arabaa kana keessatti ta'e dhugaa. Namichaan akkuma godhee hawwatee aduu taanitti lakkaa'an na waama ani shinti beeticha keessa ba'uu sodaadhe shinti beeticha keessa ba'uu illee waan hin godhin beekati. ከዛ በኋላ ነፍቻ ራዱ ታሪክ አኒ በልበልች ትጩቤታን ብራባዮን ሽንት ቤት ጨፈየደሙ ረውጋደ ከማላን ዲማቲ ሙደነው ብዬ ገረገኘት ተካን ተካ ባረብ ከናኒ ተካ ከነ ከዛ በኋላ ነፍቻ ራዱ ታሪክ Manatti kolfee manatti amma isaan na waama dhugaa dubbachuudhaaf amma yeroo baay'ee bakka isaanii jecha immoo guyyaa tokkollee halkan achi bakkee hojii kana jijjiirrachuudhaaf ammallee deebi'ee iddoo hojii wayiidhaa nu beessuudhaaf naan deemu. Yoo inni naan deemu ammallee amma lafti kun halkan biyya keenyatti kasilaa iyyatti immoo haramni nama qalbii minaamina jechasaa dhaga'ee beektaa. Anammallee namichaan kustoon halkan makiinaa keessa nagaa'ee eessa nageessuudhaaf na fuudhee naan deematoo jira ideen garaa koo keessatti xaraxaramu makiinaa isaa sana keessa seenenni kabbiinaa taa'ee na duuba nagaa'ee ammallee imallee garaa keessatti na sodaadha deemnee bakka hojichaa odoo hin gahin amma reefi addisii dhaqaanii gara wallaalee amma eessa naqa'ee